Ni basanti se gabruma gafi sa ababima egi sale to kochuma hawi sale bilesuma madima de manituna bedimale Ashamar kafune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Miidiyaa walabummaa Oromiyaati irraa qophii keenya har'aa jalqabnee jirra. Qophiin keenya har'aa mata duree lola abiyyi mootummaa naannoo Tigraay irratti labsa irratti kan xiyyeeffatu taha. Marii kana wajjiin taasisnu keessummoota qabna. Keessummoonni keenya har'aatis obbo Lammii Oromiyaatii fi obbo Leenjisoo Horoo waliin tahuudhaan anis kan keessummeessuudhaan isin faana turu Leellisaa Oromiyaati. Isinillee hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan asumaan isin afeerra. Keessummoota keenya baga nagaan gara toora keenyaa dhuftan. Baga nagaan nu eebbee obbo Leellisaa. Galatum Leellisaa baga afeeruu keetiif galatum. Marrega akkuma walitti ibsine haala yeroo irratti har'an tana gaaf deebii waliin akka goonuuf nu hayyamtanii nu dhufu keessaniif ulfaadha isiniin jechaa gara gaafii kiyyaatittiin ceeya. Mee isintoo hangafa isinirraa hin eegala obbo Leenjisoo. Walgaarreffannaan Abiyyi Ahmadii fi mootummaa naannoo Tigraay jidduutti yeroo dheertuudhaaf ture dhiheenna kana torbee lamaan dabarsine kana keessa gara wal'a'iinsa yookiin wal'aansotti ceehee jira. Naannoo Tigraay irratti Abiyyi Ahmad lola guutumaan guututti labseetti jira. Mee isin lola Abiyyi Ahmad naannoo biyya ofii bulchaa jiru irratti labse kana akkamitti ilaaltu obbo Leenjisoo? Galatoomii lammii gaafii keetii fi alakki itti ilaalu gaafii yookiin Abiyyi fi TPLF hojii wal dhabdu kana diinuma lagidu warruma lamaantu wal lola jedha. Lachuu abbaa guddifateetu himmatu deebee lole jechuudha. Yookiin naftanyootuma duraatiin naftanyoota booddaatiin wale laftuu naftanyootuma jechuudha. Kanaaf lolli kun lola isaan immoo aangoo ofii qabeenya irratti wal lolan malee aangoo gara biraatiin miti. Hundi isiitu biyya isaan dhuunfatuuf anatu dhuunfata asitu dhuunfata jedhanii kan wal lolan malee aangoo gara biraatiin miti. Aangoo qabeenya Oromiyaa fi naannoota koloneeffatamee irra wal lolan malee waan gara biraa hin qabu jechuudha kan maala jedhuu barbaadan. Galatooma obbo Leenjisoo mee obbo Lammii isinoo gaafii olii kanarratti yaada isaaniitti dagalee waan qabdan jira. Lakkisanuma irratti xiqqoo ida'uu fi dubbiin egaa diinuma keenya lamaantu wal lolaa jira. Isaan kan wal lolanii fi biyya Oromoo kana egaa Itoophiyaa jechuun Itoophiyaa kana Oromoo kana irratti haguuganiiti. Isaan lameen Oromoo saamaa turani saamaa jiru. Wayyaananis duraan waggaa 27 Oromoo ajjeesaa hidhaa dhabamsiisaa turte saamaa turte. Garuu amma wanti hayehuuni obviously warri Amaaras waan buufatu qaba. Eertiraanis waan kana harka keessa qabdi. So warri Amaaraa yookaan nafxanyaan amma jiru kuni amma ka isaanitti rakkoo ta'e bowwa mataa ta'e isaan rakkise wayyaanidha. Humna ka qabu artilleriin kan lolaa jiru, misaayilaan kan lolaa jiru, isaani anti-aircraft kan qabu. So isaan kana cabsuu barbaadu. Isaan kana cabsaniiti asii Oromiyaatti gadi deebi'uu barbaadu. Eertiraanis lafa duraan irra fudhatame sun deeffachuu barbaaddi. Nafxanyaanis lafa wayyaanatu nurra fudhate jedhutu daangaa isaanii gidduu jira. Isaan kana keessa deeffachuu barbaadu. Garuu ijoon dubbii kawa irratti wal lolaa jiran adeemsi lola kanaa wayyaana cabsine isaantu xiqqoo humna qaba. Ittiin booda Oromiyaa deebine qabanneeti unitary state yookaan ammoo afaan tokko, aadaa tokko, alaabaa tokko, amantaa tokko sana deebisuu fi nafxanyaan lola kana bantee jechuudha. Gabaabumatti kanuma siin jedha galatoomii. Ulfaadha obbo Lammii. Mee gara keessanitti dhufa obbo Leenjisoo. Lolli Abiyyi Ahmad naannoo Tigraay irratti labse kana jidduutti ta'aa jiru kana lola humnoota federaalizimii yookiin federalist force fi humnoota sirna Itoophiyaa duraanii deebisuu barbaadan Itoophiyaa lumitti isa yookiin gartuu tokkoon durfaman unitary government warra nafxanyaan bulchuu fi adeemsisuu barbaadan lola jedhamutu jira.
hayyoonni Oromoolee hedduun isaanii kanuma jechaatu jiru. Lolli kun lola humnoota federaalizimii fi humnoota nafxanyaa jidduutti ta'aa jiru moo akkami? Galatoof lammii beektaa gaafiin kun gaafii nafxanyaa jedhu gaafii nafxanyootaa fi federaalistii jedhu kana waan nama gaddisiisu garuu beektaa namni hubatu ka irra jiru kana. Jarri lachuu tokkuma. Akkuma amma duraan jenne aangoo fi qabeenya Oromiyaa fi biyya maanooti biyya fixan kan irra gulluudhaan. Aangoon kun waa'ee federaalizimiti waa'ee federaalizimii jedhan hin jiru biyya Itoophiyaa keessa duraan dursa. Federaalizimii wanti jiru hin jiru. Maqaan ittiin hin sobanii saba Oromoo ittiin gowwoomsanii Oromoonni kana jedhan Oromoo ittiin gowwoomsan malee waaqa biraatiin mee haa ilaallu. Oromoo nafxanyoonni Amaaraa Oromoo keessaa qabdi. Goobanoota haaraa qabdi. Tigireen illee goobanoota haaraa ijaarattee qabdi. Jarri kun kan irraa golmamamaa kun maal jedha warri Tigiraayin gargaaru kun sirna federaalizimii kana tissuu jedha. Isa cabsuuf deemti warri kun kan duriitti deebisuufi jedha. Dhugaan jiru yoo addarraa yaadde bara milik Oromiyaa cabse irraa jalqabee haga addaatitti unitary government federalizimii hin jiru. Federaalee sobaa federaal maqaa jette akkuma mangistuun sooshaalisti jedhee sobee odoo sooshaaliin wanu Itoophiyaa keessa biyya sanitti uumamne nama ittiin gowwoomsuuf ture isaanii warra dhugaa sooshaal fixe san dhugaan jiru Itoophiyaan federaalii taatee duraanuu hin danda'u tokko. Impaayera Itoophiyaan impaayerri federaalii ta'ee hin danda'u. Koloneeffata Itoophiyaan impaayera warri isa bulche absinaanoonni koloneeffatoota. Oromiyaan kan jala jirtu settler colonialism ka jedhani waliin qophannoota koloneeffatootaati. Koloneeffataa keessa seenaa ilma namaa keessa federaalii ka ta'e hin jiru. Ilmaan Oromoo kadhabanii federaalii ka difeendi godhanii sirna nama nyaataa Tigiraay itti uumte kana. Ka Tigiraay goggaa durbanii torba guutuu ilmaan Oromoo itti fidde kana. Oromoo maanooriiti kudha jedhee ifatti mallas seenaa ka dubbate al isa warrachisuuf deemu. Oromoonni kan jedhan. Oromoonni kana godhan maal jechuudha? Oromoo fi Oromoo waliin buusu. Qabsoo Oromoo dhiisee Oromoon ofii isaati akka wal mormuddeetaa godhan ammoo ta'aatiin jira amma akka ergaa jirrutti. Kanaaf wallolli jarri kun lachuu nafxanyoota. Nafxanyaa Tigireetiif nafxanyaa Amaaraati. Lola nafxanyoota lamaanii aangoo olaantummaa biyya koloneeffata irra qabaachuuf kan godhaaran malee Tigiraay addatti kan waan gara biraa taate federaa taate kan kun nafxanyaa lachuu nafxanyoota. Nafxanyaa lamatu hodhawaa. Diina Oromoo akkuma lammiin jedhan diinoota Oromooti hodhawaa. Hodhaa'u isaan irra jira ammoo. Haa hodhooftu diinni Oromoo. Oromoon gargaarsa kennuuf hin qabu qooda irraa qabatu hin jiru. Kanaaf warri hodhaa'u kun dhugaattuu federaalizimii yoo jennu akkami ta'a? Federaalizimii akka sirna yoona warri namni sabni tokko billisa ta'e namni sabni lamaan fedhii ofiitiin waliin dhufee haala waloo tokko irra waliin ta'e aadaa ofii amantii qabeenya ofii tiffatee waliin tiffatee waan walii ta'u irra federaalii uummatee waliin jiraatu akka Ameerikaa kan argaa jirra jechuudha. Federaaliin Itoophiyaa federaaliin bifa sadiin uumama addunyaa keessatti asin durallee dubbannee na fakkaata. Tokko warra kun akkamitti koloneeffata ofirraa baasee sabni hafesuu wali kolonii wate federaalisii uumata. Fedhii ofiitiin kan gara biraa koloneeffataanii biyya koloneeffate sakkirraa bayee biyyoota uf jala qabisan ka ofii walirra gadoon qabne san ispoonsarii godhe akka Indiyaa kan Naajeeriyaa argina. Kan sadaffaa ka qonqooffate sun cunqursaan suni koloneeffata ofumaa isa walitti dhiibee uffisa walitti dhiibee ati federaalii jedhu akka Itoophiyaa Rashaallee akkasii ture. Rashaaliin caccabdee impaayera Itoophiyaa dhallee hin jiru. Kana ka argaaruufi lolli kun lola humnoota federaalizimiiti. Wayim nafxanyoota humnoota nafxanyootaatiin golgolaan. Maqaa Oromoo federaalii Oromoonni deeman Oromoo addaan diiguuf deeman. Oromoon kana wal mormuuf deema. Qabsoo isaa dhiisee qabsoo walabummaa isaa dhiisee Itoophiyaaf waliin jedhu kanaan deemu. Kanaaf ani jedhu barbaadu qabsoon kun kan deemu dhugaa miti ka federaalii miti nafxanyoota lamaan toluu ilaala. Kanuma jechuu barbaadu. Mee waanuma gaaffii kanatti rarra'u obbo Leenjisoo asumaan isinii dabala. Sirna bulchiinsa isaanii yoo ilaalle amma Tigraay TPLF gaafa biyya san bulchaa jirte maqaa federaalizimii jedhuun naannoodhaan addaan qooddee akkuma bulchiinsa seera federaalizimiititti naannoodhaan
bulchiinsa mataa isaanii irra keessatti ittiin bulchaa turte. Kan ammaa kun ammootu biyya takka alaabaa takka aadaa fi afaan takka jedha luutti waliigala Itoophiyaa takkitti jedhu. Garaagarummaa hin qaban jarri kun lamaan bulchiinsi isaanii garaagarummaa ni qaban moo hin qaban? Garaagarummaan sirna irratti beektaa sirna. Eessaa bulchimee bara hinnaa Tigraan waggaa 27 isa aangoon eessaa burqa. Gubbaa irraa burqaa miti. Ka isaan uumaa isaaniiti tunniin beeku. OPDO maalii jedhani duri yoo ilaala akkana yoo halaallu. Bara Haile Sillaasee baalabbaata uummatan. Miti miliki as qabanii baalabbaataan saba keenya baalabbaataan bulchaa turan. Wayyaaneen ka goote tokko baalabbaadhuudha Oromiyaa governementii. Naftanyaa kollektiivli isaa akka nama fixu. Kan nama nyaataa ture warra OPDO kana ergama. Inni kuni ergama. Ergitee atillee Oromoo keessa ergama kana uuman. Baalabbaatuma jechuun bakka naannoo hundattuu uuman. Maqaan isaa maaliif of qopheessaa turte of course. Tigiraani maal jedhu akka warri faranjii juunerii Amaaraa ture. Amaarri juunerii Yohaannis miliki dhumneen tura juunerii Tigiree ture. Maaliif Yohaannis kiin nugusootaati. Isa aanuu jalaa turan. Gaafa miliki Yohaannis du'ee jedhu miliki fudhate. Tigireen juunerii taate. Waliin deemu. Mee amma fakkeenyaaf simtu. Hennaa amma Arsii keessa ka bulchaa ture Raas Mangashaa Suyyumii hin beektanii miti. Arsii bulchaa ture. Tigire. Nama ficcisiisaa akka ture Arsii keessatti. Waliin bulchu jarri kun. Waliin qoodamu adda aangoo. Garuu Amaari yoo dhufu moorii dominaansii of amma hireen nu geettee dhuftee kan Amaaraa irraa garaagarummaa fakkeessuuf. Garuu Oromoo dhumiinsa Oromoo mee ilaali. Dhumiinsi Oromoo OPDO jara isii uumatte jalattan. Ka bakke buuteen Oromoo dhaban. Qabeenyi Oromoo kasaaman. Namni lafa irraa buqqadhe. Bara Tigee kakaanuu Haile Sillaasee caalaa beeku. Haile Sillaasee caaltii beeku. Haile Sillaasee irra sigaaseetu irra gabbarte. Ciisanya siin jedhan. Kun hin buqqisee beeku. Hin saami akka buru itti baateetti. Garaagarummaan hin qabdu jarri. Iskeeppii isaa kamtu irra moo'ii boona godhee kun dheeraa qabaa fi waggaa 100 hagana qabaa kun waggaa 20 qaabataa waggaa haalaa kumni malee yakki jarri kun hojjatti lachuu qeexxa tokko yakka saba Oromoo irra kanaaf garaagarummaa jennee ila toofta inni tooftaa ittiin nama ittiin godhan kana godhee waan garbiraa jettee hin dandeettu sabni bara kun miliki faa Sillaaseetiif qadhaa tokkoo miti ammoo bara Tigireen dhuftu mee ilaali. Addi bilisummaa Oromoo yoo dhaabonni Oromoo hundinuu yoo galaani walabuun baay'anii qabsoo jedhanii galan. Tigireen kan amma gara biraa deebiftee akka dirii goobiftee hin dandeettu. Kanaaf dhaaboota dhabamsiiftee ka ofii qabdu gootee waan isaan jedhan san akka waan godheetitti irra goote. Afaan isaa aadaa afaan isaanii kan sodaattee itti bu'uun sodaatte maaliif? Already sammuu saba Oromoo guutu. Aan saba tokko kan galeera Oromoon duraanuu. Tokkummaa isaatiin kan tokkummaa isaatiin darbiin loon tokkummaa isaatiin yoo dhufu akka duulaati Eertiraa waliin taate adda bilisummaa Oromoo kan cabsite isi. Dhaabooti kan badde shororkeessu kan jette isi. Tooftaan isaanii garaagarummaa tooftaa afaan wanna malee garaagarummaa hin qabdu jedhe kun garaagarummaa jennee fudhatuun nurra hin jiru. Diinni kun diina hamtu. Keessattuu saba Oromoo maanooritii godha jettee bicuu godha nama jedhee dhaadate sabni kun jarri kun. Dhumiitii kamilikii caalaa nuuf fixuu bara deeme jechuudha. Nama maajooti miidhaan dhumate kamilikii caalaa kan nu qophaa'aa turte akka hiree taanee sabni addaatiif kakaleessaa tokkoo miti dhiibbaa guddoo qabsoo akka garaagara dargaggoo Oromoo saba Oromoo ta'e dhaaboota Oromoo gara socho'uu waan dadhabde dhuma irratti irraa darbamte malee jarri kun federaalizimii jechuun isaanii abadan of gowwoomsu saba Oromoo gowwoomsu diina Oromoo tokko isin lachuu diina qixa. Diina kanaan loluu haa wal dhabtu haa wal cabsitutti gargaarsa godhuuniif nurra jiru propaganda oofuuniif isaaniif nurra jiru haa wal cabsitu kanatti ilaaluun nurra jira garaagarummaan hin jiru. Wanti isin gootan garaagarummaa wal mul'isu jechuu barbaadeen. Galatoomaa obbo Leenjisoo mee obbo Lammii gara keessanitti dhufaa. Mee ammallee yaada ilaalcha hayyoota Oromootiin gaafii wal cinaa qabneet ilaallaa. Qophii OMN 9/2020 gaaddisa Raabaadoo irratti ta'e irratti Profeesar Iskeel Gabbisaa akkas jedhanii turan. TPLFin wajjiin qabeenya fi aangoo irratti wal dhabne malee waan biraa miti.
diinummaa biraa hin qabnuuti. Bara TPLF keessa afaan Oromootiin baranne, bara TPLF keessa aadaan Oromoo kan awwaalamellee kan akka irreechaa fi aadaan afaan ofiitiin dubbatuu fi wantoonni adda addaallee dagaaganii bara san keessa sabni Oromoollee qubeen baratee tokkummaa jabeeffatee kanaafuu aangoodhaa fi qabeenya irratti wallolle malee diinummaa gara biraa hin qabnu jedhaniit yaada jajjabeessaa tokko achirra kaa'an. Amma ani gaafin kiyyaa obbo Lammii TPLF yoo kana jedhan isaan gaa yaadan TPLF hin deeggaraati jiru na fakkaata. Yoo kana jedhan TPLF nu Oromoodhaaf firani taati gocha isiin waggaa 24 sookaneessa isiin biyya keessatti raawwachaa turte qabeenya isiin saamte nama keenya isiin dhabamsiisaa turte san irraanfannee seenaadhaaf kennee dhiifama goone fi firoomuun isaan kana wajjin ni danda'ama obbo Lammii. Galatoomi obbo Leellisaa. Dubbii jechi sun rakkina lama qaba. Tokko yaada akkuma obbo Leenjisoon duratti jedhe yaada Oromoo adda baasu jechuun nuti wayyaanan kanaan dura aadaa fi afaan keenya nu sarbine isaan wajjin dhaabbachuu qabna jedhee Oromoon tokko akka achi goru. Lammaffaa rakkinni inni qabu maali? Oromoon danta isaa yookaan istirateejii tarsiimoo mataa isaa ijaarrachuu dhiisee of dagatee diina jala akka seenu akka hidhachuu lagatu akka ijaaramuu lagatu akka gartee yookaan kaampii nafxanyaa yookaan kaampii wayyaanee deggeru yaada addaan facaasuu fi akka Oromoon of dagatu gochuudha. Okay, of duubaa deebinu. Revolutionii 2016 aga 2018 deeme sana dogoggora guddaatu dalagame. Dogoggorri dalagame maali? Ammas dogoggora sana deebisuuf deemna jechuudha. Dogoggorri dalagame maali? Oromoon wayyaanee fi EPRDF fi OPDO warra OPDO keessa jiru kana qaabummisaa kanaatu deebisee mootummaa transitional government mootummaa cimsaa ijaaraa jedhanii caasaa sana achitti dhiisuun agardha waggaa lamaa fi walakka lubbuu Oromoo meeqa dhabamsiise. Dogoggorri sun maaliif caasaan sun caasaa transform ta'uu danda'u miti. Caasaan sun caasaa Oromoo dhabamsiisaa ture, Oromoo balleessaa ture, Oromoo saamaa ture. Isa sana amananiiti dhaqanii wajjin sirbuun sun bilisoomne jechuun sun consequential mistake ka gartee dogoggora guddaa lubbuu kumaantaman fixaa jiru. Oromoo kumaantaman manidhaatti ukkaamsaa jiru. Kana bira dabre Oromiyaa guutuu har'a nafxanyaan qabatte Oromiyaan guutuu mana hidhaa taate ka godhe gaafas caasa sana achitti dhiisudha. Amma maaltu ta'aa deemaa jira? Warra misaa'elaa fi artillerii fi taankii wal lolaa jiru, warra xayyaara wal lolaa jiru, lakkii isaan kana cina kana deggerraa wayyaanee deggerraa isaan nu wayya jechuuni Oromoon harka qullaa akka afu, okay? Oromoon harka qullaa afu jechuun maal jechuu? Abbaan waraana sana injifate as deebi'ee maal gochuuf deema? Oromiyaa akka badhaasatti fudhachuuf deemaa jechuu. Maaliif dubbiini abba humna qabutu biyya sana akka barbaade gochuu danda'a. Abba humna qabutu dinagdee saamuu danda'a. Abba humna qabutu siyaasa sana dhuunfachuu danda'a. So jechi sun jecha dogoggora jecha Oromoon akka of dagatu godhu tokkoffaa lammaffaa akka Oromoo yaanni Oromoo addaan faca'u godhu. Kanaafuu Oromoo maal gochuu qaba? First of all, namni dura sagantaa ofii qabaachuu qaba. Maaliif nuti yeroo hunda sabni miliyoona 60 yookiin wayyaanee jala yookiin nafxanyaa jala maaltu kana maaf kana taanaadha amma gaafin jirtu. Namni kun jechu irraa oto Oromoon akkamitti ijaarama, akkamitti hidhata, akkamitti diinagdeen siyaasaan dippiloomaasiin cima odoo jedhe sanirra akka dubbatu. Hey, yes, success. Garuu sana hunda dhiisee Oromoon siyaasa taphatamaa jiru kana siyaasa misaa'elaa fi taankiin rukutamaa jiru kana keessatti geemi sana keessa akka bahu, tapha sana keessa akka bahu dhiibba godha malee Oromoo gara ijaaru taa'ee of laalu, of ijaaru, hidhachuu, lolachuu, biyya isa dhuunfachuu kan sila qabu sana dagachiisaa rakkina jechuun rakkina guddaa qabaasiin jechuuf galatoo. Gaaffii qal'oo takka itti isinii dabala asumarratti obbo Lammii diinni lachuu diina kenna ta'uun ka haalamuu miti.
fakkeenyaaf mililik diina hamaa akka addunyaa kanaatitti naazitti aansee diina hamaa ta'uun akka addunyaatitti dubbatamu. Diina hamaa san diinummaa isaa lafa kenneetiniin bara wayyaanee naftanyaa kana waliin wayyaanetti dhagaa darbaa turre. San seenaadhaaf lafa kenne wayyaaneen har'an tana galtee ganda ofiititti galtee jirti. Oromoon humna ofiitiin akkamitti akka galchillee ni beekti qoodallee keetteefi jirti jabina Oromootillee. Garuu lamaan isaaniitu diina har'an tana wayyaaneen nu ajjeesan jirtu maqalitti galtee jirti. Diina kaleessanillee akkasumas achitti ilaaluudha moo diina har'an tana nu ajjeesaa jiru jabaa isa dhayaa jiru wajjin dhoyinee wajjin cabsuudha kamtu irraa nuuf wayyaadha. Gaafi gaari. Wanti hunda tooftaa qaba. Wanti hunda tooftaaf tarsiimoo qaba. Ammas humna heetu murteessaadha. Okay? Warra misaayilaa fi anti-aircraftii kana dhukaasaa jiruuni wal qixxaanna isaa wajjin dhaabbanna jechuun hin danda'amu. Yes! Yeroodhaaf yoo hawa irra buufattu ta'e. Okay? Oromoon ijaaramee hidhatee yookaan isaan irra buufatu taate yes hin danda'ama. Garuu akka hama of eeggachuu si barbaachisaa jechuudha. Diina kan kee wajjin hariiroo yoo uummattu humna keetiif humni isa walgituu danda'uu qaba. Maaliif yoo borisitti deebi'ee rukute ofirra rukutuu akka dandeettu. Yoo humni kan kee humna isaaniitti gadi ta'e akkamitti isaa wajjin hojjedha akkamitti isaa wajjin tarsiimoo fi kana godhadhaa akkamitti warra buufadha jechuun of eeggannoo cima si barbaachisaa jechuudha. Maaliif diinni kun ammallee ka deemuu fi biyya Amaara qabachuuf miti. Sumaalee fi miti. Oromiyaaf deemu isaan lameenuu. Oromiyaa irratti wal lolaa jiru. So humna helaaltee humni kan yoo isaanin ka walgitu ta'e yes isaa wajjin diina ammar kana qabu kana cabsuu ni danda'a jettee deemuu dandeetta. Garuu amma gaafin jiru Oromoon sadarkaa sanirra ni jiraa, ijaaramee jiraa, hidhatee jiraa, dammaqee jiraa jettee yoo kalaaltu taate no. Maaliif? Tokkoffaa Oromoon akkuma argaa turre yeroo nafxanyaan impaayera sana bulchaa turetti yeroo wayyaaneen impaayera sana bulchaa turetti saamamaa ture. Iyyeessa. Ardhayennu namni ganda aana takka keessa 5,000 nama 5,000 dhiyeessa jedhanii namni walitti qabanii lola sanatti argaa jiran Oromoodha. Why? Maaliif? In qabu qabeenyaa hin qabu iyyeessa barnoota gahaa hin qabu addunyaan kun akkamitti jiraatti hin qabu mirgi dhala namaa maal akka ta'e hin beeku kootti horisii kennanoo jedhe itti deemaa jechuudha. So rakkina guddaatu nu keessa jira rakkina guddaa qabna. Dura rakkina nu keessa jiru kanatti furmaata gochuuf gadi teennee mari'achuuf mooraa keenya kana cimsinee humna taanee as bahuu qabna odoo diina wajjin negotiate hin goone. Negotiate diina wajjin yoo gootu humna point of strength yookaan humna cima qabaatteeti malee yoo laaffattee diina wajjin negotiate ka gootu taate diina wajjin ka gartee marii yookaan ammoo akkamitti waan kana goona irratti wajjin waan hojjettu taate injifatamtaa jechuudha. Maaliif humni kan kee dadhabaadha isaantu humna sirra guddaa waan qabaniifu si liqimsuu jechuudha. So kanaafuu dubbiin sun sila sirruma ta'ee humna kennatu humna isaaniitiin wal waan hin gindee fi rakkina nutti fiduuf inni malaa ka jedhu si deebisa galatoom. Galatoom bulamne. Namni tokko wayin sabni tokko wayin bitti tokko diina isaa qabaatu ni mala diina lama qabaatu ni mala. Garuu amma wanti kumaan diinni the enemy of my friend kaju tokko akka nu deemsisu arabeettu Oromoo nama akkasii warra deemsisu argina. Akkasii diina kiyyaa fira kiyya ka jedhu dhugaa miti kun amma argite warri akkas jedhee wanti kana ka jedhe Winston Churchillitu kana jedhe World War Second irratti First irratti Revival Second irratti na Rashaa waliin alliance uuman. Bara Hitler fakkaanii Eurooppaa jeeqaa biyya hunda Hitler diina Faransaayiti diina Faransaayillee qabatanii turan duraanii diina Biriitishiiti diina Rashaa ammas deemnee Rashaa communism deemaa turte. Isaaniif deemu ideologically diina jechuudha. Not physically wal ajjeesanii wal dhawanii wal nyaatanii wal lafa walirraa tuqanii ideologically sirna keenya jijjiiru.
Communism in deemu warra akka liineen kanaaf deemaa jira. Garuu maal godhe diinni fira kiyya diinni diina kiyya fira kiyya. Diina ideoloojii qabda malee diina fiizikaalee si ajjeesee. Russian physically British irra deemteen ajjeefee hin lolleeni. Ideoloogikaali ilaalcha. Faransaayinn akka kanaaf Russia waliin diina akka ideoloojii qabna garuu diinni kenna amma akka hunda kennaatu Jaarman jedha. Hundinuu kanaaf aliyaansii uumanii Jaarmanitti duulatti cabsan. Akkasuma kennamu akkas ta'e hin danda'u. Tigraay waliin taanee hin danda'u. Ati any cause. Diina dhiiga jisse kaaku. Diina si nyaate kaaku. Diina ideoloojiitiin completely diina si nyaate. Diina ilmaan Oromoo lafa haadha. Maanooti si godhuuftee. Bakki buutee ilmaan Oromoo daa'ima Oromoo dhaban. Warra akkanaa walii adwaajan ta'uu nuu sarran jiru. Sabni miliyoonii 50 haga 60 jedhan kun ofii uf dadhabee maanooritii wajjin ta'a. Maanooritii jarri kun hidhatte ati isa caalaa hidhatuu dandeettu tokkummaa taate. Kanaaf abadaan waliin ta'an jechuun inni orreeni inni limaan hawwiin isaanii koo bakkee durutti deebi'u ammallee. Lolli isaan deebi'an kun ta'ammaa ta'an darbannee bakkee isaanii deebi'an isaanillee. Garaagarummaan qabani jarri kun beeku. Superiority uumatan san armi akkuma armi isa waraanee horii eenyutu bita. Qabeenya Oromooti maaluuti bita. Tigraay irraa baasee bita. Yeettiin geet wanti lafa guute sun. Kanaan deebanii si dhufu. Tattaanuutuu caalaatu dhufu. Hin gabbartan malee deebitee. Kanaaf diinni lamaa jiruudhaan aliyaansii uumuuniif hin jiru. Kaan jabeette kaan uumuun sirra jiru. Diinni Oromoo harka jiru. Diinni gumaan Oromoo harkaa baafatu irra jiru. Gamni lachuu. Oromoon qophaa'achuu yoo humna uummatee dhaa'u irra jira. Oromoon biyya isaa irra lolataa. Jarri biyya keenya irra lolaa. Biyya Tigraay irra jiru loluuf. Biyya Amaaraa irra lolaa jiru. Tiriitoorii Oromoo irra lolaa. Tigraay tiriitoorii Oromoo irra dhuftee. Oromoon asii loluuf deemu. Kuni kan ta'u Oromoo abadaan Tigraay wajjin aliyaansii uumuun irra jiru. Warri aliyaansii uumatu keessattuu amma morree federaalistiin kun beektaa. Oromoota dhugaattuu aadaa Oromoo guddisuu aadaa Oromoo beeka. Oromoon ofii beekee kan wal beeke kan jedhu kun ajaa'ibumaa beeku. Namoonni kunniin kan kana jedhan Oromoo hin beekan. They are arbaan guddata isaa wajjin. They have never seen 95-98% Oromoo ala jiru. Hin beekan. Saba Oromoon beekan. Isaan tarreessaasii beeku. Ta keessatti arbaanii keessaa wal baasan isa hin beekan. Aadaa Oromoo qabatee jira. Afaan isaa Oromoo qabatee waggaa 100 balleessuu dadhabdeetti. Yoo ati iskuulii dhuftee waan gidi afaan isaanii bartaa arbaan yoo taate asimileetii warra ta'e jechuudha. Asimileetii warra isaanii ta'e kanatu gama lachuu dhaaban. Gama Tigiree, gama Amaaraa dhuubbaa isaanii bu'an. Oromoo bal'inatti hin beekan. Never Oromoo keessa guddatanii faamilii isaanii maaliif manguddoon naannoo maaliif namni sun maaliif quba isaa irraan qaban. Takaraa irraa ingidee warra itti lekchaa booda ijoollee dhufte irraa waa dhagaafatanii dhiinni isaanii miirri isaanii saba isaa wajjin hin jiru. Kanaaf Tigiree wajjin federaalistii kun yuuneetiraalistii isaan wal mormu. Arbaan warra guddate adura ideoloogikaalii kolonaayizdii warra ta'e akka eenyu Firaansifaanoo jedhama. Ideoloogikaalii kolonaayizdii warra ta'e kunniin. Lolli kan isaan isa keessaa baasuuf isaan garuu dhiitataa jira isa ofitti deebisuuf kan waliin guddaa. Kanaaf Tigraay wajjin eenyu Oromoo wajjin against ka isaa dhiiga labni lachuu Oromoo harkaa qabu ta'uun isarra hin jiru jedhu qaban gaafii. Ulfaadhamee asumaan gaafii biraa itti isinii dabala obbo Leenjisoo. Uummanni Oromoo lola kan akkamitti hubatuu qaba? Abiyyi Ahmad yaamicha uummata Itoophiyaatiif labsee jira akka cinaa dhaabbataniif barootuma dhiyoo yoo of duuba deebinee ilaalle bara dargiidhaa uummanni Oromoodhaa dirqiidhaan waraanatti xiqqaa guddaan geeffamanii dhumanii bara wayyaanee kanallee daangaa Eritiriyaa fi Itoophiyaa jidduutti dirqamaan geeffamanii uummanni Oromoodhaa hedduun isaa achitti qoraan diinaf tahee dhumee ammallee waanuma akkasitti deemaa jira. Qonnaan bulaa uummata akka leenjii hin qabne hidhachiisuu eegalanii jiranii booda ammoo yoo itti jabaate dirqamaan garas geessuu qaban yaamicha godhaniif ammaaf akka nagayaatitti uummanni Oromoo kana akkamitti hubatuu qaba? Mee yaamicha inni godheef kanaaf affeeraa inni warra wal ta'u lamaan jidduutti godheef kanaaf uummanni Oromoo deebii akkamitti deebisuu qaba? Uummanni bareeda galatoom gaafii keetii. Uummanni Oromoo ka baruu qabu seenaa isaa irraa baruu qaba. Abashaan
Oromoo akka obashaatitti Oromoo mo'atteen beektu. Duubatti haa deebinu mee duubatti haa deebinee ilaallu. Jechaas dunnaaf kan kunillee isa ta'e waluma tokko waan tokko waan ta'eef. Abashaan gaafa Tuulamaa mo'ate. Duraan Tuulamaa mo'atame beeka. Mililik Tuulamaa kan loleen kan dura akaakayyuu Mililiki Haayile Sillaasee. Goobaa Haayile Sillaaseen achi keessa maali? Naannoo gosaaf goftii yoo waliin buutu argan. Marga irratti ta'uu danda'a. Bishaan irratti ta'uu danda'a. Lakkee dheeduu irratti ta'uu danda'a. Garuu godhaba akkasitti ture. Isa advaanteejii irra fudhatanii Oromoon cabsan. Tuulamaan cabsanii beeku. Amaarri mataa ofiiti Tuulamaa abadan mo'atee hin danda'u ture. Abadan. Tuulamaa Amaarri mataa ofiitiin mo'atee hin danda'u. Akka goobana isaan keessaa baay'ee. Gosaaf gosa waliin buusan. Akka goobanaaf godhaa kana beeku. Taaktikii ittiin hojjetame. Kanaaf mo'atan. Gadi yoo darban goobanni kuma 30 qabatee dhaqe West Oromiyaa biyya nugusootaaf. Nugumni tokko taa'u irra sodaa isaa irraan ka'e harka kennatan Mililikitti. Gabbaran. Beeku kana gabbaran. Qabeenyi achi gabbaran. Booda yakki gooban eenyu Tuulamaa irratti deebisamu takka kanan jennu. Tuulamaa akkasi cabsanii wannoon booda buqqifamee lafarra. Kaan waraanatti hundaa dhoofa gaafa arsi duudhamu. Humnaan akka jiru nama humna qabu akka jiru waraanatti naqa. Tuulamaa malee Oromoo cabsee hin Amaarri ofii dhufsee cabsinaaf illee. Meeshaa aadaa argatee keemikaalii yuuzii godhee Awurooppaa Ameerikaa Raashiyaa kenneefiif Oromoo yuuzii ta'an. Akkuma Tuulamaa Oromoon cabsan dhiyaallee cabsan arsiillee Oromoo cabsan. Abashaa mataa ofiitii dhufee Oromoo cabsee hin beeku cabsee illee hin danda'u. Kanuma adhallee argita amma duraan illee haasofne akkaataa tuultan akka itti uumatanii booda Oromoo ittiin cabsuu buulatan. Dhagahuu isa. Oromoon cabsuuf kan na godha maashaayyar Oromoo abadan seenaa irraa bahee diina isaa wajjin dhaabatuu hin qabu. Abiyyifa diina Oromoo. Eedon sarbii kan maqaa Oromoo malee warra assimileetidii ta'e. Akkuma duraan jedhe assimileetidii warra ta'e. Saayikooloojii Oromoo miirri Oromoo keessa hin jiru. Oromoo dhaadata. Yaadni hin dhaabatu. Nama Oromoo lafarraa fixuuf qophaa'e. Warra amma federaalistii jedhamu warra isa asiin gaa'eebe. Warra amma dhaabsasuun maqaa hinnaa isaa irra aangoo irra duuba dhaabatee Awurooppaa Ameerikaa kana waliin socho'ee isaan achiin gaa'eebe. Diina Oromoo kaasanii abdii itti godhanii sochoosa isaa. Kanaan waliin dhaabatuun irra hin jiru. Oromoo abadan ilmaan Oromoo dubartoonni Oromoo lafa jiran hunda diina kana waliin dhaabatan kampeenii guddaa godhu alaa keessa. Waliin dhaabatina kan jedhu. Diinni kun diinuma akkuma abdiin duuba haasofnu wanti waliin dhaabannuuf hin qabnu. Maaliyyuu si lolaaraan qabeenya kennaan lolaara. Tigiree lama akka qawwee qabdi yaani qabeenya kennaan lolaara. Inni illee kennaan lolaara. Qabeenya keenya irraa dhaabuu danda'u nurra jira. Nuddeebuuf dandeenya. Dhugaa maal irratti amma informee wanno dhagaa ture warra isaa akka haasofnu. Yoo Amaarri Tigiree maal godhe eenyu jeneraal Baacaa Dabalee achitti kan dubbatu argite. Filaagii onaagii fidanii jira. Tigiree wajjin jirti dhaadhu. Lafa already kaata Oromoo already dhagaa jiru. Moorii ispiidii dha'uu qophaa'an. Baacaa Dabalee. Warra isaatiif irraa haasa'u argite. Filaagii shanee kan jedhan onaa isaa qabanii alaabaa isaa qaban akkasii waliin godhaa turanii jira. Tigiraan keessatti. Imagine reedii akka Oromoo dhaa'uuf itti qophaa'an. Oromoon kana wajjin dhaabata jenna. Itti qophaa'an. Tigiree maqaa adda bilisummaa Oromootiin terooristii jettee saba Oromoo ati eette OPDO keessaa illee dhoofte onaagiin qaba yaada jettee dhoofte. Amma maqaan shanee baay'ee aboo shanee jedhan. Maqaan sun atillee isaan duuta yoo dhabde otoo gargaara isaatu hin taane. Ilmi Oromoo hundaa taaktikii Abashaa nutti hin deemne Oromoon cabsuuf ka seenaa irraa dhufe akka ta'e hubannee daawwitiin maamichi isaa kan rijeektii godhuu diduu qaba Oromoon. Oromoon lafa jiru hunda dura dhaabatu Oromoo eenyuuf hin lolu. Ofiif lolatu tokkummaa ofii malee namaaf hin lolu. Namaaf irree hin ta'u irree ofiif ta'a malee jedhanii dura dhaabatu gaaffii Oromoo ta'u sarara jira. Warri miidiyaa Oromoo kana hojjetu sarara jira. Cadhisanii waan hin fakkaanne oofu federaalistii warri jedhu waan hin taane diina gama tokko diina tokko hin jabeessu. Oromoon namaaf miiloo ta'uu isarra hin jiru.
namaaf itillee ta'e irra deemanii qabatee irra ta'an ta'uu isarra hin jiru. Oromoon ufii dhaabatu irra jira. Kanaaf didduu irra jira. Oromoon diina damaan takka wal duraan jenni wallolaan eenyuufu gargaaran goonu kan jiru qabaatu isarra jira. Kanuma ta'uu barbaadeeti. Tole ulfaadha obbo Leenjisoo. Obbo Lammii gara keessanitti hin dhufe. Lolli mootummaa Tigraay fi mootummaa Bilisiginnaa yookiin Abiyyiin jidduutti deemaa jiru kun balaa hamaa yookiin rakkoo jabduu Oromiyaadhaaf ni fida yookiin Oromotti ni fida jettanii yaaddisi. Galatoomii. Lolli kun silaa carraa guddaa Oromoof bane yoo Oromoon katti itti fayyadamu ta'e. Maaliif diina isaa lamatu wal lolaa jira. Yeroo diinni isa lamaan wal rukutaa jiru kanatti inni silaa sana keessatti qooda fudhachuu dhiisee isaa walitti dhiisee taa'ee akka muuvii akka TV laaluu odoo hin ta'in ammaal gochuu qaba jedhee mana isaatti qayesaatti deebi'ee ganda keessaa aanaa keessaa kutaa keessaa walitti dhufee humna isa cimsatee yoo agartee caasaa diina sana irratti duulee Oromiyaa keessaa dhabamsiisee Oromiyaa dhuunfatu ta'e yes bu'aa qaba. Yoo ammoo lakki kunini akkuma amma isaanii lolatu Itoophiyaa irratti labsame jedhu kana first of all Oromoon takka Itoophiyaa ta'e hin beeku. Oromoon maqaa Itoophiyaa haguuggii sana itti godhaniiti koloniin dhukkirra haasaa turani saamaa turani ajjeesaa turan amma sanumatti itti jiru garuu kana dhaga'ee lakki Itoophiyaatu weerarame jedhee achitti fe'amee geeffamee qoraan ta'u yoo haa ta'u ta'e yes miidha guddaa miidha kanaan dura caala miidha keessa bahuu hin dandeenye miidha Oromoof Oromiyaa balleessuuf deemuu fi saaxilamuuf yookaan affeeramuuf deemaa jechuudha. So kanaaf Oromoon maal gochuu qaba? Oromoon lolli kun lola isaati miti lola diinni isaa lamaan itti wal rukutaa jiranii lola kana keessa waa buufachuuf lola kana irra aanuuf yookaan ammoo akka Oromiyaan deebitee hin dhabamne akka Oromoon deebi'ee hin dhabamne akka aadaan isaa afaan isaa eenyummaan isaa hin banne yoo barbaadu ta'e lola kana keessatti qooda fudhachuu hin qabu deebi'ee ijaaramee humna isaa waraana cimsatee diina haxaawee Oromiyaa keessa baasee Oromiyaa dhuunfachuu qaba. Yoo kana hin taane bala guddaaf saaxilamuu deeman akkasitti natti mul'ata obbo Leenjisoo. Tole galatooma obbo Leenjisoo amma gara keessanitti dhufe yeroo baay'ee Abiyyi Ahmadii fi humnoonni naftanyaadhaa yeroo rakkoon tokko biyya keessatti dhalatu mootummaa naannoo Tigraay fi humnoota Oromoodhaa kan isaan wajjin dalagantu badii akkanaa kana raawwatee quba isaanitti qaba. Yeroo booda yoo lola san kan injifatu taate duraa'uu itti jira waan ta'eef jecha fuula isaa gara Oromoodhaa deeffatuu mala. Kanaaf jecha diinni lamaanuu diina erga jenne diinni lamaan kun ka wal cabse ka mooyate lamaan isaatuu dhufuun gara Oromiyaa karoora isaaniiti. Uummanni Oromoodhaa kan akkamitti qophaa'ee eeguu qabaa balaa karaa kanaan dhufu akkamitti hambisuudhaaf of qopheessuu qaba. Galatoom gaafii keetiif beekta jaarraa abbaa gadaatitu waa jedhee beekta jecha haasawaa isaa keessatti. Oromoo biyya keenya ka kenne nu'u jedhe. Nu Oromoota jedhe. Dhabuu tokkummaa dhabuu keenyaan biyya keenya diinaaf kennine jedhe. Jaarraa abbaa gadaatiin jedhe kana. Ka ammaati jettu kun dhugaan kanuma. Jaarri already amma akkasitti ibsanii jalqabaniira. Alaabaan shanee jedhanii isaanillee achi Tigraay keessa jiru. Already akkuma jedhan lafa godhataniira dhufuuf. Murteeffatan kunillee dhufa beektu kanatti jirti jarri. Already waan ora ajjeesaa jiru. Waggaa haga jarri kun irra baatee irraa qabee wallaggaa irraa qabee gudii duuba wallaa booranaa guddaa ajjeesaa irra duulaa turan. Amma badhifatanii Hararii bayaan already Hararii gad dhufan baadhee dhufaniira already. Gaafa jiratti kana isin mo'atan ati isaanii aangootee mo'atan full force in deebi'uuf dhufu. Kun gaafii hin qabu. Nama ijimata nama ilaaluuf yoo ta'e kun gaafii waan hin qabne. Sabtanyaan jedhaatu jira. Wanti biyya kana Oromoo gadaa fi gadaa sirna gadaa sirna gadaa qaallu maali sirna gadaa Oromummaa jedhu kun seexana dhabamsiisu nurra jira. Already haasaa jiru. Maal jechuudha? Oromoon lafa haqam irra jira.
Jarri kun gaaffii deebite Oromoo fuulleffattee dhufaarti. Kana ka godhu dhaabuu danda'u akkuma mayyan Oromoo. Yaa waan hin taane saba ofii tokkummaa ofii uumatee tokkummaan ka'uu Abashaaf dhaabatuu dhaabu isarra jira. Gama lachiifuu yuunitii isaa tokkummaa isaa hidhannoo itti deemuu jira. Kanarraa ba'u tokkummaa akkuma jenna tokkummaa sana nuun diiguun isaan irra hin jiru. Nuun of jiraachisuun isaan irra hin jiru. Hayilee Fidaati jedhe Dr. Hayilee Fidaa jedha meetta kan moo'atu jedha. Ka dammaqe ka hidhate ka gurmaa'ee jira. Kana qabaatu nurra jira. Dhugaa kun saayinsii kun dammaqu waa'ee gaaliin Oromoo maalii dammaqurra jira. Federaaliin maalii jedhee jechuudha. Oromoon bisa bakka kunuunfatan Itoophiyaan impaayera. Gaafiin Oromoo gaafii kolonii cabsee mootummaa walabaa isaa ijaaratu. Sagantaa adda bilisummaa Oromoo keessatti waati jedhaa beekta maal jedha. Akeenni qabsoo kanaa jedha. Hiree murteeffannaa argamsiisu sirna impaayera Itoophiyaa diiguudhaan Oromiyaa kolonii hacuucaaf saamista jalaa bilisa baasuudhaan mootummaa walaba Oromiyaa ijaaree iggitiitti godhuudha jedha. Polka program 1989. Polka program kun warri adda federaal kun maal jedha kana faallessaa rube federaala kana gargaara ka jedhu kun kaayoo ilmaan Oromootti kana dhuman mootummaa walaba Oromiyaa ijaartee iggitiitti godhu impaayera Itoophiyaa diiguudha. Oromiyaa kolonii hacuucaa saamista jalaa billi walabuma baaftee mootummaa walaba Oromiyaa ijaara. Kana irra kana ka jedhu. Jarri kun federaalistii fedhanna godhe kana dura dhaabataa warra Oromoon maqaa afaan isaaniiti. Oromoon kolonii jedhee afaan isaatii baay'ee beektii ammatti jettu isaanii. Afaan isaaniiti Oromoon kolonii kan jedhu baafatan. Maali? Federaalii yoo koloniyaatti federaalii jedhu deemtee hin dandeettu. Tigiree waliin ta'e Amaaroo jedhee aliyaansii gootee hin dandeettu. Ati kolonii lachuudhaa usirra jira. Mooyatu usirra jira. Humna kee jabaafatu garaagarummaa siyaasaa illee qaban akka Chaayinaan goote. Chaayinaan bara Jaapaaniin qaban ma'oof ture kooministiif lolaa turan. Komantaan gidduun kaapitaalistiif lolaa turan. Dhufee qabate biyyeessee lachuu tokko ta'an maaliif biyyatti dursa jedhanii kooministii ta'e kaabinee ta'e kaan walitti deebinaa jiran booda garuu amma kan diinni biyya keenya qabate Jaappaan fuudhanii wal ta'anii cabsan. Silaa Oromoonni keenya akkana jedhu kun qabsaa'ota Oromoo waliin saba Oromoo waliin dhaabatu federaal jedhanii deemuu isaanii irra. Koloneeffataan biyya keenya cabsee nyaateen lolaa irra. Garas deemuu isaan irra jira silaa adda. Oromoo caccabe Oromoo diiganii aangoo isaanii humna ta'uu irra. Humna isaanii jabeessuu irra. Humna Oromooti deebanii tokkummaa isaanii ijaaratanii garaagarummaa qabaatan booda wal deemu. Addaa Oromiyaa duwwa Oromiyaa duwwa. Kanaaf tokkummaa ofii diina ofii dura dhaabatu kan duraati. Kanaaf waamicha inni godhu dura dhaabatanii Oromoo waamicha walii godhaniiti. Waan asii darban ta'e irree ofii uummachuun kan duraa ta'u diina kana mo'achuu. Waabiin gaafiin garbiraan jiraatu. Wanti gabaa kaafnu hin jiraatu. Tokkummaa keenya duwwa. Tokkummaa keenya dhaabsisee beejjala Tigiree fidee miti. Tokkummaa dhaabsisee waggaa 100 hagamii kan irra kaa'ee miti. Faca'iina keenyaa beeku. Dhugaa jedhe jiraalitti. Dhugaa jedhe Hayilee Fidaa. Hayilee Fidaa bara Somaaliif walitti qaban. Maal jedhan? Biyya Amaaraatti fidanii beektaa shirriixii kan shirriixaan jedhanii Oromoo lolu. Oromoo shirriixaan jedhu beektaa. Western Oromiyaa Tuulamaa keessa ajjeesanii shirriixaan jiran. Oromoo ajjeesanii dhugaan Oromoo akkas jedhaa turan beektaa. Maali? Oromoo addaan diiguu. Oromoo hidhachiin nu jechuudha Hayilee Fidaa. Alaa fiduu irra Somaalee ka beeku Oromoo naannooti. Oromoo naannoo hidhachiin nu. Amaarri abadaan Oromoo hidhatuun du'a isaanii hin beeku. Kanaaf didaniiti biyya Amaaraatiif aarmii isaaniitti Oromoolee dhawanii fixanii akkuma Somaaleef Oromoo addaanuun waluma qabanidha. Aarmii isaaniitiif Amaarri dhaqe. Kanaaf jedha Abashaa dhaabachuun yakka Oromoo irratti hojjechu. Federaalizim jedhaniitiin saba Oromootii addaan qooduun yakka. Tokkummaa Oromootiif socho'uun kan duraa ta'u isarra jira. Kanuma jechuu barbaada. Galatooma obbo Leenjisoo mee obbo Lammii gaafima isaanii dhiyeesse kana irratti waan dabaltan yoo qabaattan.
wanti dabalu guddaan hin jiruuti. I think Oromoon akkitti amma waan kana laalu qabu fakkitti yaadu qabu. Tokkoffaa Oromoon kan injifatu yoo tokko ta'e akkuma obbo Leenjisoon amma ibse kana. Okay. Garee ijaarratee namuutu kunis kaampii tokko ijaaree kunis kaampii biraa ijaaree deemuun kun Oromoo addaan yaada Oromoo adda facaasu fidanii gidduutti gadhiisuun kun Oromoo rakkina guddaaf saaxiluuf deema. So ka ta'uu qabu biyya biyya walitti qabnaa biyyi walitti qabnu sun baduuf deemti badiirra oolchuuf ammootu ijaaramne hidhanne deemuu qabna ka jedhu yaanni kun nation garteen biyya garee yookaan ammoo murna sana odoo hin ta'in siyaasan kun deeme siyaasa Oromoo tokkoomsu siyaasa Oromoo garee laaluu fi kana laaluu odoo hin taatin biyya sana ilaalchisu sammuu keenya keessatti akka biyyaatti akka already biyya tokko biyya guddoo tokko balaan itti bu'uuf deemu balaa irra oolchuutti akkasitti yoo deemne qofa milkaa'uu dandeenya. Maaliifi diinni amma nutti jiru keessattuu nafxanyaan kun akkanatti gartee laayyumatti Oromoo kan akka amma fakkeenyaaf wayyaanan isaan lachuutu diinaa ta'ani malee wayyaanan harka guddaa diinagdee saamaa turte. Diinagdee saamaa turte haa ta'u ammoo harka lafa jalaatiin nafxanyaanis caasa isaanii sana keessa ture. Oromoo aga tokko dhiibba irratti godhaa ture. Dhiibin afaan aadaa irratti dhiibban godhamaa ture. Kana kun haalamuu hin danda'u. Garuu isaan kun completely waan kana Oromoo waan jedhan kana dhabamsiisuu dhufaa jiru jechuudha. Kana waan ta'e yaada faffacaa yaada hin taane yaada harka qulla deemanii federaalistii fi maali jedhanii lafa dhiituun kuni bala guddaa Oromoo saaxiluuf deema. Kana waan ta'eef bala kana dandamachuuf Oromoon akka jirutti walitti dhufuu qaba. Ibi warrummaan amma gartee federaalizimii yookaan karaa nagaa qabsoo karaa nagaa maali jedhan mataan isaaniitu hin ijaaramne. Otoo ijaaramanii qabsoon qeerroon kumaantaman irra dhume sun hin saamamu ture bare. Odoo sirnaan kan ijaaraman ta'e instituushinii cima tokko odoo kan qabaatan ta'e qabsoon sun deeme harka nafxanyaa hin galu ture. Kana sirriitti hubachuutti isaan irra jira. So otoo hin ijaaramin kanaaf harka rukutu sanaaf harka rukutu federaalistii no. Kun Oromoo hin baasu bala guddaa Oromootti uumuuf deema. Kana waan ta'eef jarattiin kun waan kana irra dhaabbattee ofuma isiitiifuu deebiftee ijaaramtee instituushinii cima tokko as baaftee karaa diinagdeetiin rakkina irratti uumuu dandeetti impaayiricha sana karaa siyaasatiin karaa dippiloomaasii irratti uumuu dandeetti. Nuti garuu kan jennu maali? Oromoon kadhumaa tureef kadhumaa jiruuf walabummaa Oromiyaati. Dubbiin kolonii yookaan rakkinni kolonii furmaata argachuu danda'u yoo impaayirri sun diigamee Oromiyaa diikolonaayiz yoo taate qofa jennee amanna. Kanaafuu dubbiin yaada Oromoo faffacaasu kun otoo of duuba deebi'anii yaadanii Oromoon tokko akka ta'uu qabu. Oromoon kaampuma fedhe keessa yoo jiraate instituushinii cima tokko ijaarrachuu akka qabu. Kanarratti odoo xiyyeeffatanii gaarii jedha. Akkanuma siin jechuu barbaada galatooma. Galatooma obbo Lammii gaaffii kana sirna maaliifuu ni dhiyeessaa gabaabsitanii adeemsitanii uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa wal qabatee harka wal qabatee tokkoomee diina karaa lamaaniinuu isaaf deemu kana akkamitti tokkummaa isaa cimsattee akkamitti diina kanarraa dandamachuu danda'amee obbo Lammii isinii kennu. Galatoom akki diina kana irraa haanuu dandeenyu tokkoffaa yaada faffacaa yaada Oromoo faffacaasu odoo hin ijaaramin otoo hin hidhatin otoo kaayyoo cima tokko lafa keewwanne hin qabaanne diina harka rukutu dhiisu inni duraa fi inni ijoo diina harka rukutu dhiifne ofii keenya eessa jirra sadarkaa kamirra jirra jennee ka ala jirru walitti dhufne mari'achuudha. Mari'anneetuma iyyineetuma addaan deemu miti. Mari'annee maali hojjechuu qabna ka jedhu sagantaa baafanne sagantaa sanarratti hojiitti seenudha. Ka biyya jirus diina fidhaqee lolee akka qoraan ibiddatti naqamu dhiisee of duuba deebi'ee lakki ani biyya kiyya harkatti deeffachuu barbaada. Qabeenya kiyya harkatti deeffachuu barbaada. Siyaasa kiyya harkatti deeffachuu barbaada jedhe diduu qaba. Harkisaa amma isaan maallaqa ammaan sobanii harkisan kana dideeti hitituu qaba, ijaaramuu qaba, ka biyyaaf kaalaa walitti neetwoorkii uummachuu qaba, hidhachuu qaba.
Okay? Amma ala kana yeroo baay'ee arginu ibn nulle dabalate asatu baay'ata. Oromoon gochuu qabu haasaa miti hojiidha. Yes, haasaan barbaachisaadha. Waan addunyaan keessa jirtu haala Oromoon keessa jirtu haala naannoo sun keessa jiru beekuun barbaachisaadha. Garuu harka 10 haasofne harka 90 hojjechuu qabna. Yoo hin hojjanne, yoo humna waraana hin cimsanne, yoo karaa diinagdeetiin hin cimne, yoo karaa dippiloomaasiitiin hin cimne bakka takka ga'uuf hin deemne. Kana sirriitti ofitti himuu qabna. Oromoon bakka jiru hundaatu gola jiru hunda keessatti mari'ate maaltu nu baasa because addunyaa kanarra akka namaatti jiraachuuf humna qabaachuu qabda. Humna sanarra humna gahaa hin qabnu akkamitti humna sana horachuu dandeenya? Akkamitti siyaasa addunyaa siyaasa naannoo keessa jiru sana influence gochuu dandeenya? Akkamitti karaa dippiloomaasiitiin influence gochuu dandeenya? Akkamitti diinagdeen cimuu dandeenya? Ka jedhu irratti Oromoon atattamatti yoo walitti dhufee mari'ate yoo walitti dhufee hojjete waan kana irra haanuu danda'a kanu baasus kana yoo kun hin taane akkuma kanaan dura facaanee amna akkuma kanaan dura ammas balaan bira nutti deemaa jira kan ofirraa hambisuuf mariin hojjechuun haalan barbaachisaa sin jedha galatoom. Walfaadhaan kunnamne gaafii kun isin lamaaniifuu dhiyaatee obbo Leenjisoo gara keessatti waa dabala. Warra alaa keessaatti kun haga dhaa rakkisaa akka ta'ee jiru silaalli tokko kana. Waan duraa waan Dr. Hayilee Fidaa jedhe kana wanti kaaseef kana tokko ka dammaqe. Namni yoo hin dammaqne gara deemuun beekama dhufu itti namni itti tokkos itti goone fudhatee deema. Oromoon kolonii ta'uu isaa kan duraa hubatu irra jira. Saba koloneeffata ta'uu isaa. Itoophiyaan biyyaa impaayera ta'uu hubatu irra jira. Qabsoon Oromoo maal akka ta'e hubatu irra jira. Keessattuu diyaaspooraan. Inni keessaallee. Maaliif jagni hedduutti dhume? Sabni maaliif itti dhume? Maal seenaa irraa qabnaa qadhaa itti miidhama? Sabni kun akka hagana guddinaan hagana, bitti isaa hagana, qabeenyi isaa kana maa tokkumaa harkaa dhabe. Waliin qabu harkaa. Akkuma lammi waliin qabu harkaa. Guruuppii maaxinnoo uumatee achi ta'a. Tokko fa'aa uumatee achi ta'a. Tokko ganta isaatiif deema. Nama tokko odoo inni balleessu odoo argan isa marsanii deema. Kan akka Oromoo keessaa bee mul'ataa jiru. Seenaa 19 keessattuu 99 as qabee haqadhaa ka jedhu nama isaa hoggaan odoo inni balleessu, odoo inni dhaabadii, odoo inni sabadii waliin deemu jiru. Qabsoon keenya kanaa baay'ee. Wallaalee addaan gandaan wal ijaaruu deema. Qabsoon Oromoo qabsoon habaati qabsoo biyyaa. Isa ta'uu hubatu irra jira. Abbaa barbaadu maal jedhee saba qabsoo barbaadu ijaaraa ture. Hoggan qabsoo liidii orgaanaas dhaaba saba qabsoo balbeesaa qabaatu isarra jira. Consciousness kanaaf barbaadu. Kanarra akkuma jedhe namni consciousness hidhatu isarra jira. Harka duwwaan namni billi saba hin jiru. Even Indiyaan kooba Indiyaa gaannifa lola deemaa ture Indiyaa faan difa qaba. Wal qabatee ture. Garuu warri alaa kun lola Indiyaa keessa deeme haasa'uun barbaadu. Harka duwwaa nagaa akkami harka duwwaa ijoolleen kama 5,000 oli dhumee miti Oromoo. 5,000 oli. Ufin gaafatu taa'e maaliif dhume? Maa kumni haganaa 5 dhume fuunee warruma si fixaasanii silxaana kenne. Aangoo kenne. Harka tumnee fi loon ala dhufu. Veetanaam gaafa Faransaayii moo'at immediately declare goote. Independence of the Republic of Mamaan goote. Garuu about Ameerikaalee daataafatee dhufeetti namni malee hin jiraa miti. Maaliif declare godhuu dadhabne? Faca'a waan taaneef. Hagas namni nu dhume ijoollee abdiin boruu dhumtee harka duwwaa isaanii kennine adhallee duuba deebine. Adha isaan masantu kun ofitti xumuu qophaa'aara kun kakalee itti kennine. Kana harka duwwaa kan dhaabatee Oromoon keessa ala harka wal qabatee warra biyya keessa lolan tokkummaa uumoo isa kan duraa gadqabu alaayyuu yuunaayitid ta'an ala keessatti illee ta'a. Qabsoo biyya keessa gargaar hidhachiis hin qabda biyya lafa jirtu qulloodhaan jirtu qabda hidhachiisuu baraa barbaade hundaan gargaaruu. International diplomaatii hojjetu. Gaafii Oromoo kan akka jaarson Oromoon Tigireen Oromoo shiroo keessattuu jettee waggaa akkasitti hin beeku. Amma ila Tigiree dhooftee alaabaa Oromoo jira jedhe namicha achi bahee baacaa dabalee. Ani wanti Oromoo already akka ta'es akka ta'e himaa jira. Kana dura ka dhaabannu tokkummaa duwwa.
Asiin garaagarummaa maali? Si'a Oromoo yoo Oromoo walabummaan qabaatu jette inni diina jechuudha. Diina keessaa jechuudha. Addunyaa keessaa warri lolaate diina keessaa diina alaa qabsoo godhate. Diinni keessaa otoo hin jiraanne diinni alaa dhufee nu mo'atu. Seenaan Oromoollee kanuma mul'isa. Kanuma nu mul'isa seenaan Oromoollee. Kanaaf seena diina keessaa yoo yaade dhaawuma sirra jira. Diina jettee fudhatu nama jira. Ati federaalii miti Oromoo walabummaaf deemu. Federaalistii miti ati diina jechuun yoo ati walabummaa Oromoo irraa goorte. Janni Oromoo sabni Oromoo daa'imni Oromoo itti dhuman. Ulfi itti dhaman. Kanaaf tokkummaa alaa keessaa uumachuu yuunifaayid walabummaa Oromiyaa akka jedhu irratti walii galuudhaan socho'u irra jira akka jedhu maqaa qabanii lama kiyyan. Ulfaadha obbo Leenjisoo gaafii hedduu qabnaa yeroo akka isin hin qabne waan beekuuf jecha gaafii qabu gabaabsee karamatti dhaabee har'aaf bulfattee yaada xumuraa yookiin gaafii xumuraatitti isin hin dabraa. Dhuma irratti dhaamsi yookiin gorsi uummata Oromootiif dhaamtan maali keessattuu humna addaa naannoo Oromiyaa poolisii Oromiyaatii fi ilmaan Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jiraniif dhaamsi dhaamtan yoo jiraate hiree dhuma obbo Leenjisoo. Yaanni saba Oromoo hundaafuu kennu waraana Oromoo raayyaa keessa ta'ee poolisii keessa ta'ee sekuriti bakka hundaa ta'u tokkuma Oromoo. Ilmaan Oromoo lammii kee irratti hin tokko lammii kee hin miidhin lammii kee ajjeesin diinaaf hin dhaabatin. Isa caalaa jiraatta Oromoo yoo walabu abbaa biyyaati ati diina bira dhaabattee saba kee hin miidhin lammii kee dhiigan jissin. Ilmaan Oromoo ariitee hin hidhin saba keetiif dhaabadhu biyya keetiif biyyi kee Oromiyaa sabni kee Oromoo. Isaaf dhaabadhu. Diinaaf hin dhaabatin kasirra jiru diinan tajaajilin saba kee tajaajili. Qawwee kan kee diina garagalfadhu. Saba Oromootti garagalchini diina garagalfadhu jechuudha. Ilmaan Oromoo kan waraana hidhannoo qaban kan hidhatanii diina wajjin jiran. Kanuma jennaanii tokkummaa Oromootiif dhaabadhu. Atillee akkuma jenni akkuma amma jedhaa ture san ati bitti kee Oromaan biyya kun walabummaa isa baasuuf dhaabadhu lammii kee wajjin ta'ii jenneetu kanuma jedhuu barbaada. Ulfaadha obbo Leenjisoo obbo Lammii waan itti dabaltan hiree dhumaati. Yaa wanti ani itti dabalu yoo jiraate egaa sanumarratti egaa warri poolisii Oromiyaatii fi raayyaa ittisa biyyaa jedhan kana keessa jiru. Tokkoffaa rakkoo isaanii nu hubanna. Rakkoon jiru tokkoffaa hubannoo gahaa hin qaban takka. Lammaffaa diinagdeef deemu isaan diinagdee gartee jiruuf deemu. We understand that kun nuu gala. Garuu diinagdeen sun eessa dhufee jedhanii of gaafachuutti isaan irra jira. Qabeenyuma abbaa isaa lafuma abbaa isaa irra saaman lafuma akaakuu isaa irra saaman isuma sana gurguraniiti mindaa isaa baasuuf jechuudha. Kana sirriitti hubachuutti isaan irra jira. Mindaaf yoo adeeman ta'e qabeenyaaf yoo adeeman ta'e qabeenya sun sirnaan ka argachuu danda'an akka gaarii ka jiraachuu danda'ani yoo Oromiyaa walaboomte qofa. Namni qabeenya hanke sirraa fudhateeti qabeenya hanke sana harka dhibba keessa harka 80 bifateeti harka 20 yookaan harka 10 sii kenna. Ka godhamaa ture ka godhamaa jiru kanaa jechuudha. Warri amma qawween impaayiricha sanaa baatee deemu honi qabeenya qureessa dhufa jedhee of gaafachuu qaba. Qabeenya kana sirri yoo qabeenya ka barbaadu argachuu ka danda'u Oromiyaa yoo walaboomte jedhee haala keessa jiru kana hubatee irra deebi'uu qaba. Yes, information hin qabanii ukkaanfamee jira. Information akka isaan argatan godhanii haa ta'u iyyuu malee addunyaan akkasitti hin jiraatu. Ilmi namaa akka isaan jiraatan kanatti hin jiraatu. Ilmi namaa akka har'a Oromoon jiraatu kanatti hin jiraatu. Bineensi akkasitti hin jiraatu. Kanaafuu kana hubatanii qawwee diinaa baachuu dhiisutti isaan irra jira. Qawwee sana diidatti gargalchanii qa'ee isaanii bilisoomsu biyya isaanii walaboomsutu irra bu'aa isaanii qaba. Karaa diinagdeetiinis yoo laalte karaa guddinaa karaa siyaasaa karaa adda addaa hundaa yoo laalte namoonni Oromoonni har'a diina jara fiigan kun kan nama ta'anii biyya isaanii keessatti boonanii mataa ol qabatanii jiraachuu danda'anii yoo diina sana haadhanii hariyanii Oromiyaa keessa baasanii biyya sana dhuunfatanii akkasitti diinagdeenis guddachuu danda'u. Rakkina isaanii hin hubanna garuu rakkinni isaanii sun
ka furmaata gaarii argachuu danda'u yoo biyya Oromiyaa walaboomtee Oromiyaa dhuunfatanii jedhee akkasitti si deebisaa galatooma. Ulfaadha obbo Lammii. Maarree isinillee yeroo keessa yeroo gabaabuu qabataniirraa qooddanii sarara keenyarratti argamtanii turtii kana fakkaatu wajjin taasisuu keessaniif ibsa bal'aa haala yeroo irratti hubannoo gahaa uummata keenyaa qooduu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin hedduudha isin galateeffadhaa gaafilee har'aaf bulfannee yeroo akka hin qabne nin beekaa gaafilee har'aaf sirraa bulfadhe jira yeroo biraa yaada biraa wajjin akka deebitanii irratti ibsa bal'aa kan biraas nu kennitan abdiidha isin irraa qabnaa ulfaadhaa horaa bulaa isin lameen. Galatooma illee jabaadhu waa'ee kanatti jabaadhu isin jenna. Maarree kabajamtoota daawwattoota keenya qophii har'aa keessummoota lama wajjin turtii taasisee goolabneetti jirraa keessummoonni keenya har'an waliin turan obbo Lammii Oromiyaatii fi obbo Leenjisoo Horooti. Isaanis maqaa keessaniin galateeffachaa isinillee hanga suuraa nu faana turuu keessaniif hedduudha isin galateeffannaa ammootu keessummeessuudha faana ture Leenjisaa Oromiyaatii hanga sagantaa biraatti walitti deebi'utti horaa bulaa. Yasirna gadaa kan ittiin beekamtu malla Oromiyaa 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 Oromiyaa.